Attam jirtu nagaa keessanii maatiin ogummaa fi hundi keessan. Ani nagaa kooti. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'a viidiyoo ediitingii bareedaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Maqaan aappilikeeshinii kanaa CapCut jedhama. CapCutiin viidiyoo keenya bifa bareedaa ta'een ediitii nuuf godha. Har'a hojii isaa keessaa isa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhe. Innis baakgiraawundii yookiin booda viidiyoo keenyaa bifa salphaa ta'een sekoondii fi daqiiqaa muraasa gidduutti akkamitti akkanis jiru isinitti agarsiisuuf qabadheen isiniif dhiyaadhe. CapCutii hin jaallattu deeman yaada. Walumaan haa ilaallu. Subscribe gochuu immoo hin dagatinaa. Please subscribe. Gara viidiyootti isin dabarsa. Gara viidiyootti darbinee jirra. Appilikeeshinii CapCutii Play Store gubbaadhaa argannaa. Play Store keenya hin banannaa. Bakka sarchii mataa isaa irra dhufe kanarratti CapCutii jennee as irratti gashina. CapCut akkuma argamu kana CapCutii mallattoon ishee open goona. Piroojeektii hojjechuu barbaanne yookiin wanta viidiyoo ediitii gochuu barbaanne new project isheettu kana tuqnee viidiyoo keenya ediitii godhannaa jechuudha. Jalqaba irratti baakgiraawundii isa godhachuu barbaanne yookiis immoo dudduuba keenya isa gashuu barbaanne sana hin filannaa jechuudha. Baakgiraawundii qopheeffanna jalqaba irratti. Baakgiraawundii ani qopheeffadhe irraa isa kana ta'a. Ishee kana filadheera fakkeenyaaf aadi goona. Aadi isheetti tuqna. Akka kanatti nuuf dhufee booda piroojeektii isa viidiyoo kanarra gashuu barbaanne tokko fidannee asirra gashina. Overlay isheetti tuqna jalqaba irratti. Overlay kana tuqna. Add overlay isheetti kana tuqna. Kana booda viidiyoo yookiin piroojeektii barbaanne sana asirra galchannaa jechuudha. Isa booda aaditti goona. Isa booda aadi goona. Akkasitti viidiyoon ani barbaade naaf dhufee jira jechuudha. Amma wanti naaf hatee kirooppii godheen isinitti argisiisa. Edit isheettu kana tuqne. Isheettu kana tuqna. Kirooppii tuqna. Crop isheettu kana tuqna. Right. Remove background. Kita kanatti sirriitti hordofa. Remove background isheettu kana al tokko bichaa tuqna. Kanumaanii backgroundii keenya remove gochaa jira jechuudha.
xiqqoo ishee eegnaa jechuudha. Amma salphumatti baakgiraawundiin koo irraatii naaf badee jiraachuudha. Dudduubi viidiyoo kootii ofii masaan xaragamee irraa sokkee jiraachuudha. Qixan barbaade kaadhee amma viidiyoo koo kana haasa'uu nan danda'a jechuudha. Play goonee ilaalla. Bifa bareedaa ta'een akkasitti viidiyoo bareedaa hojjechuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Subscribe godhaa chaanaalii keenya bannaa taachuu subscribe godhaa please. Yaa Oromoo subscribe godhi. Please subscribe. Please subscribe. Waan hordoftaniif galatooma. Projektii hojjenne kana asitti buunee ishee kanaatiin seef goonaa jechuudha. Saayizii barbaaddanii risoluushinii barbaaddanii seef godhachuu dandeessu jechuudha. 720 godhachuu dandeessu. Barbaaddan kanaan fayyadamuu dandeessu. Ekspoortii gootu. Bifa salphaa ta'een viidiyoo bareedaa hojjetteera jechuudha. Yoo isinitti tole subscribe share godhaa. Please subscribe godhaa. YouTube chaanaalii kanaaf guddisaa. Nagaa Waaqayyoon tura.